Akkam jirtu maatii Abdii Akkadaanii an barsiisaa Garramuu Namarraati. Kemistirii kutaa 12ffaa boqonnaa tokko asiid beesii ikkulibiraa kan jedhu irraa kaanee waliin barannaa. Paartii tokkoffaa keessatti asiid and bees concept kan jedhu waliin ilaalla. Boqonnaan kun akkuma ibsu asiid bees ikkulibiraa kan jedhu irraa jalqaba. Jechi ikkulibiraa jettu related with equilibrium. Related with equilibrium. Equilibrium. So gara fuulduraatti gad fageessine kan yaallu ta'ee paartii tokkoffaa keessatti asiid beesii concept kan jedhu haasa'u. Concept jechi jedhu kun different from concrete. Concept qabannee waan argisiisuu hin dandeenye tokko yaadaan hubachiisu akka jedhuuti. So asiid bees concept bakka guddoo sadiitti qoonnee tuutuun ilaaliin dura introduction gabaabaa siniin hima. Introduction gabaabaa. So dhumarratti erga kana barattanii barattoonni keenya arrangement asiidiin maali? Arrangement beesiin maali? Kan jedhu gabaabsitanii nutti himuu danda'u qabdu. Kanatti aansee waan gabaabaa waa'ee asiid beesii gabaabsa isinitti. So asiid bees concept kan jennu kun yaada baay'inaan namni baay'een beeku. Keessumaa kutaalee laaboraatoorii garaagaraa keessa jiran keessatti asiid bees conceptiin kun baay'ee beekamaadha. Baay'ee beekamaadha. Laaboraatoorii keessatti hin fayyadamna. Manatti illee hin fayyadamna. Gabaabsee fakkeenyaaf warreen manatti fayyadamnu keessaa isinitti hima. Aseetik asiidiitu fudhattan dhangala'aa vinegar jedhamu keessatti kan argamudha. Baay'inaan dhangala'aan kun adeemsa fermenteeshiniin kan qophaa'u. So asiidii aseetik asiid jedhamu keessaallee akka qabu. Inni biraan siitrik asiid. Citrus fruit warreen jennu akka afaan Oromoo loomiillee kan jedhamu, burtukaana kan jedhamu kanallee fudhattanii ilaaluu dandeessanii. Inni biraan phosphoric acid illee fudhannee inni baay'inaan maal keessatti argama? Flavoring in carbonated beverages. Dhugaatii lallaafaa fakkeenyaaf 7up warreen jennu, Coca-Cola warreen jennu, Mirinda warreen jennu kanallee fudhattanii barattoonni keenya ilaaluu dandeessanii. Common household base warreen jennu fakkeenyaaf sodium hydroxide maaliin beekama? Drain cleaner jedhama. Sooppii keessatti sooppii oomishuu keessatti baay'inaan kan nuti fayyadamnu sodium hydroxide. So it is the cleaner jenna. Saamunaa oomishuuf illee nu gargaara. Plus ammonia. Ammoniyaan glass cleaneridha. Yeroo baay'ee barattoonni keenya kana glass cleaneridha jettanii akka harkaan ofitti dibdanii yookaan gilaasii sanallee miiccuu yaalle yoo dandeessan carqii xiqqoo irratti ispiree gootanii ammoniyaa kanattiin gilaasii keessan irree xaraguu dandeessu kan jedhu. So asiidiin kun beesiin kun they most common noun concepts in chemistry jennee warreen waamnu keessaa isaan gurguddoodha jechuudha. Just introductionidha. So paartii gosa haasa'uuf deemutti hin seenne. Innan haasa'uuf deemu arrangement asiid bees conceptidha. Paartii keenya isa jalqabaati jechuudha. So asiid bees conceptiin bakka gurguddoo sadiitti qoodamaniitu kan kitaaba keenya irra jiranii. Isa keessaa garuu conceptiin jalqabaa arrangement asiid bees conceptidha. Arrangement asiid bees concept. Amma gaa arrangement bees conceptii kan hubachuudhaaf jalqaba maarratti ka'eetu namichi kun kan define godhe beesiin isaa maalidha kan jedhu hubachuun dirqama ta'a jechuudha. So arrangement concept is the first successful concept of acid base and framed by Savante Arrhenius. So dirqama namichi yaada kana as fidee waa'ee konseptii kana lafanuu kaa'ee nama Arrhenius jedhamudha jechuudha. So acidii beesiif hiika kan inni kenne he defined acid and the bases in terms of the effect of this substance upon water. Maal fayyadamee? Bishaan fayyadame. Bishaan fayyadamee bishaanii fi asiidii sana walitti fidee paateen agarsiisa sanaan define godhe jechuudha. Asiidii beesii walitti fidee yeroo kan asiidii beesii gaafa walitti fidu asiidonni yeroo baay'ee haayidroojinii gadhiisu. So arrangement asiidii ta'uudhaaf asiidiin sun haayidroojinii qabaachuu qabu jechuudha. So bishaanitti gaafa fidu haayidroojinii gadhiisanii haayidroojinii keessatti concentration kan dabalu jechuudha. So acid base concept define kan godhe namichi kun
Beesiin keenya maalidha jechuudha? Here. The base is here on effect of these substances they have on weight. So tokko tokkoon ilaalle kan. Arrangement acidiin kun maali? Arrangement acids are substances that increase concentrations of hydrogen ions in aqueous solution. Substance that increases or that releases hydrogen ion in aqueous solutions are called acid jechuudha. So acidii jedhamuudhaaf waan tokko bishaan duukaa gaafa walitti dhufu hydrogen ion gadhiisuu danda'u qaba jechuudha. Hydrogen ion gadhiisu konseptii eenyuuni kuni? Konseptii arrangement acidii jechuudha. Fakkeenyaaf HCl fudhattee ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf HCl kana fudhattee ilaaltanii hydrogen of irraa qaba. Hydrogenii qaba. So HCl kanatti utuu bishaan daballe luuku utuu bishaan daballee bishaan keessatti maal gadhiise? Hydrogen ion. Hydrogen ion gaafa gadhiisu weetariin immoo loompeerii ofirraa qaba. Loompeerii. So loomperiin sun hydrogen ion kana ofirraa fudhatti jechuudha. Ofitti fudhatti maalumti? Hydrogen ion plus chlorine ion jechuudha. So HCl maal gadhiise jechuudha bishaan keessatti? Hydrogen ion gadhiise jechuudha. So any substance that increase concentration of hydrogen ion in aqueous solution generally arrangement acid jechuudha. Konseptiin kun konseptii eenyuti? Konseptii saabantii arrangement acidiidha yeroo define goone jechuudha. So konseptii kana keessatti gamma namichi kun yaaduma amma define godhe kanarra dhaabbatee asiidota bakka lamatti qoodeera jechuudha. Strong acid fi weak acid jedheetu kan inni qoode. So acidiin guutummaa guututti or you can say substance that completely ionizes aqueous solution is strong acid. Maaliif taatee isaan bishaan keessatti agarsiisan irratti hundaa'eeti jechuudha kan inni define godhe. Bishaanitti daballee bishaan keessatti hydrogenii gadhiisanii sababa concentration hydrogen ion sana ol kaasan. So guutummaa guutuutti hydrogenii isaa bishaan duukaa gaafa walitti dhufu kan gadhiisu immoo maal jenna jechuudha? Strong acid jenna jechuudha. So strong acids are substances that dissociate completely in aqueous solution. Amma gaa jecha aqueous solution jettu kun confusing gochuu dandeessi. Aqueous jechi jedhu kun solidii ta'uu danda'a, liquidii ta'uu danda'a. Solventiin keenya bishaan yoo ta'e solutioniin uumamu sun aqueous solution jenna jechuudha. Aqueous solution jenneetu define godha. So asiidiinlee bishaan keessatti bulbulamee bishaan sana keessatti yookiin solutionii sana keessatti hydrogen ioniin increase ta'e taanaan akka arrangement maal jenna? The substances are simply arrangement acid jenna jechuudha. So fakkeenya strong acid fudhachuu dandeessu. HClO jira, OL4, H2SO4 fudhattu, HI jira, HBr jira, baay'ee jiru jechuudha. So strong acid guutummaa guutuutti hydrogen ion bishaan keessatti warreen gadhiisan jennee define goona jechuudha konseptii kanaan. Konseptii kanaan arrangement beezinoo jechi beezii jedhu kun. So akka namicha kanaatti egaa to be arranged basis the given substance must have ability to release OH in aqueous solution jenna. Akka sanaatti asidii keessatti maal jenna? Warreen hydrogen ion gadhiisanii jenna. Beezii keessatti immoo bishaan duukaa gaafa walitti dhufan kan OH gadhiisuu danda'an yoo ta'e wantoonni sun beeziidha jenna jechuudha. Konseptii arrangement acid base konseptiidhaan jechuudha. So akkuma duraa sobne bishaan keessatti guutummaa guutuutti wanti sun OH gadhiisa yoo ta'e strong base jenna jechuudha. Strong base jenna. So strong base isaa substance that completely ionizes in aqueous solution to give OH and the cation. OH and the cation jenneetu kan nuun haasofnu jechuudha. So general knowledge akkasii ta'uuf yeroo baay'ee confusion akkasinitti hin uumne principally strong bases warreen jennu. Beezonni yeroo baay'ee strong jennee classify goon eenyu fa'i jettanii kan gaafattan yoo ta'e hydroxides of group 1 and group 2 elements. Garee tokkoffaa yoo fudhattan lithium irraa kaatanii soodiyemiin jira, potaasiyeemiin jira, lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide warreen jennu kun strong bases jedhamanii beekamu. So warreen kun bishaan keessatti gaafa bulbulaman guutummaa guutuutti OH gadhiisu jechuudha. Isaan akka kanaa guutummaa guutuutti OH gadhiisan kana maal jedha arrangement strong base jedhanii jechuudha. Garuu
as keessatti loo kan diimaa dibame kana except Beryllium jedha. Gareen tokkoffaa hydroxide garee tokkoffaa hydroxide garee lammaffaa strong baseidha jennee garuu Beryllium miti jenne. Hydroxide Beryllium garuu warra kana keessa hin jiru jenne. Amma gaa utuun sin gaafadhe baay'een keessan akkanaa deebistan nan beeka. Kun maal duukaa walitti hidhataa garee keessa asii gadi gaafa deemnu yeroo baay'ee gabatee ammayyaa keessatti jechuudha. Gabatee ammayyaa keessatti saayiziin hin dabalu. Saayiziin gubbaa gara gadii dabala. So saayiziin gaafa dabalaa deemu atiraakshiniin kaataa inni garee tokkoffaaf garee lammaffaaf OH'if qaban maal ta'a deema xiqqaachaa deema. Nama Beryllium fudhattan elektirooniin isheen dhumaa nukleesitti baay'ee dhiyoodha. So gaafa elektiroonii sana gattu Beryllium 2 ayinii taati. Beryllium 2 ayinii taati. Yeroo kana 2 ayin maal qofa taate elektirooniin inni qaba 4 2 gateera meeqa qofa taate jechuudha 2. So isheen hafte sun nukleesitti baay'ee dhiyaattee jirti. Chaarjii poozitiiva 2 inni qabu gaafa OH itti fudhatan baay'ee atiraakshiniin OH fi Beryllium 2 ayinii gidduu jiru guddaa ta'a. Yeroo san boondiin gidduu jiru sun hin dhabu jechuudha. Salphaatti hin cabu. So salphaatti bishaan keessatti hin diigamu taanaan wantichi slightly dissociate ta'a. Slightly dissociate ta'a taanaan immoo wantichi strongii hin taane maal jennee moggaafna jechuudha. Weak type of basic. Weak types of basic. So maatii abdii akka dhaabee ammaatti waan baranne kana qaba. Waan lamaan kan adda baafachuu qabdan. Inni jalqabaa arree hinees asiitiif beesee adda baafatu. Asiidii jedhamuudhaaf maal gadhiisuu qaba jenne haadroojiin ayinii bishaan keessatti gadhiisuu qaba jenne. Beezii jedhamuudhaaf immoo maal gadhiisuu qaba? OH ofirraa gadhiisuu qaba jechuudha. Hin gadhiisa taanaan wanta itti gadhiisa sanatti konsentireeshinii dabaluunsa. So konsentireeshin bishaan keessatti maaltu dabalaa deema jechuudha? Yoo asiidii ta'e haadroojiin dabalaa deemu, yoo beezii ta'e immoo OH dabalaa adeemu jechuudha. Dabalaa adeemu. So gabaabaatti egaa arreenis asiid bees konseptii maalirratti xiyyeeffata jechuudha? It focuses on the effect the acid and the base show on water. Water irratti hundoofneetu kan maason. So namichi kun egaa asiidii beesii maal qofaa irratti hundaa'e ibsee aqueous solution qofaa irratti. So neen aqueous warreen ta'an hin jiru. Asiidiin immoo bishaan keessatti asiidii ta'ee haadroojiniin gadhiifne hin jiran yoo beesii ta'an immoo OH kan hin gadhiifne hin jiranii gaaffiidha jechuudha. So kun hanqina namicha kanaa keessatti ramadama jechuudha. Limitations of arrhenius acid jechuudha. So arrhenius theoriin hanqina qaba. Sababiin isaa asiidii beesii maal keessatti qofa diffaan godhee weetarii keessa qofaatti jechuudha. Bishaan keessatti sanuu maal jedhee asiidii ta'uudhaaf haadroojinii gadhiisuu qaba. Beesii ta'uudhaaf immoo maal gadhiisuu qaba? OH gadhiisuu qaba. Yoo OH hin qabaanne asiidiin jedhamtu akka definitionii kanaatti, akka konseptii kanaatti. Yoo haadroojinii hin qabaanne beesiin jedhamu jechuudha. Asiidiin jedhamu jechuudha. Yoo OH hin qabaanne beesiin jedhamu jechuudha. So hanqina namicha kanaa egaa lamaan sadan tokko sanitti himu. Inni jalqabaa arrhenius not explain the acidity or basicity of non-aqueous solution solvents. Non-aqueous kan jennu kuni solventiin keenya bishaanii ala yoo ta'e, bishaanii alatti solutionii uumamu yoo ta'e, solventii nuti fayyadamne non-aqueous jenna jechuudha. So solventii kan biraa keessatti jijjiirama fidan hin qabanii, amala agarsiisan hin qabanii yoo. Inni biraa basicity of ammonia illee himne. Ammooniyaa yoo fudhattan NH3dha. Log NH3dha ammooniyaan NH3dha. Log ammooniyaa NH3. Yoo ilaaltan beezii jenna garuu maal ofirraan qabu? OH hin qabu. So namichi kun ammooniyaan beeziidha kan jedhullee waan ibsatti kenne hin qabu. Inni biraa yoo ilaaltan BF3 kanatu fudhattan. BF3 kanatu fudhattanii asiidiidha. ACl3 kun asiidiidha. Garuu namichi kun dhiigatti hin kennine. Kanaafuu hanqinni namicha kanaa warreen kana gurguddoo sadan jennee qabanna jechuudha. Warreen kun gurguddoo sadan hanqina namicha kanaati jenna jechuudha. Maatii amma walumaa gala waan uumamaatti baranne yaada walii galaasa samaraayis godhee isinitti hima jechuudha. So guyyaa irraa
jalqaba introduction irraa kaanee asiidiin maali, beeziin maali kan jedhu general concept isaa most familiar conceptidha kan jedhu dubbannee mana keessatti illee baay'ee warreen fayyadaman acetic acid, citric acid jennee, phosphoric acid jennee, beezii keessaa immoo sodium hydroxide jennee, ammonia jennee haasa'aa turre jechuudha. Garuu kitaabni keessaa irra xiyyeeffate kan haasa'u konseptiin guddaan tokko arrhenius acid base concept jechuudha. So arrhenius namni jedhamu kun egaa samarii keessatti gaafa isin ibsu arrhenius nama jedhamu asidii beezii effektii isaan bishaan irratti agarsiisan irratti hundaa'ee kan haasa'e jechuudha. Jalqaba asidii fudhatee asidiin bishaanitti gaafa dabalaman concentration hydrogenii dabaluu jedhe. Acid substance that increase what? That increases low concentration of hydrogen. So warreen kun maal release godhu jechuudha bishaan keessatti hydrogen release godhu. Hydrogen release godhu. They increases concentration of hydrogen. Beeziin immoo maal release godhu jechuudha? They releases low OH minus. OH increase godhu jechuudha. So wanti tokko to be acid, to be a base, they must have hydrogen and OH respectively. OH yookiin hydrogenii qabaachuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf tokko isinii fudhadha. HCl tu fudhattan. HCl tu fudhannee bishaan keessatti tu daballe. Look. Maal qaba jechuudha inni kun ofirraa hydrogenii qaba. Maal gadhiisuu danda'a? Hydrogenii. Yeroo kana bishaan keessatti gaafa bulbulamu look. H3ON plus chlorine minus. HON. H hydronium ion jechuudha. So as keessatti isheen kun maal gadhiiste? Hydrogenii gadhiistee jenna. Hydrogenii gadhiistee jenna. So beeziin immoo faallaa kana maal gadhiisu jenna? OH fakkeenyaaf ilaala. Sodium hydroxide tu fudhannee. Maal gadhiisuu danda'a kun? Sodium ion plus OH minus ta'uu danda'a. OH. So kun maal ofirraa qabdi? OH ofirraa qabdi. So namichi kana gatuun hanqina sanatti himi isiniin jedhee maal qofa irratti hundaa'e? Solventiin keenya maal qofa jechuudha as keessatti? Solventiin fayyadame weetariidha. Solventiin keenya weetarii ala yoo ta'e hin beeku arrhenius jechuudha. So warri OH yookaan immoo hydrogenii hin qabne hin jiranii yoo hin jiranii asidiin beeziin hin jiranii gaaffii jalqaba jechuudha. So hanqinni namicha kanaa warra hydrogenii hin qabne, warra OH hin qabne, solventii kan biraa keessatti illee asidii beezii waan nutti hin qabu kan jedhuun hanqina isaa kanaan goolama jechuudha. So kutaa itti aanutti paartii lammaffaa keessatti konseptii isa lammaffaa Bronsted Lowry concept of acid base kan jedhu baranna jechuudha. So warreen kun yaada namicha kanaa hanqina namicha kanaa dhaabbatanii warreen search godhan jechuudha. Tokko tokkoon yeroo itti geenyu galaallu. So Bronsted Lowry waliin beekan. Kemistoota garaagaraa yuunivarsiitii garaagaraa barsiisu garuu qorannoo isaan geggeessanii qilleensa irra oolchan wal fakkaataa gaafa ta'u yaadni isaanii walitti hidhana jechuudha. Utuu waliin beekiin qorannoo wal fakkaataa paablish godhan jechuudha. So isaanumaan jedhan kan jedhu kutaa itti aanu keessatti gad fageenyaan barannaa barattoonni keenya haalaan nu hordofaa subscribe gochuu hin dhiisinaa. Nu hordofaa nu jajjabeessaa yaada keessan immoo share nu godhaa waan fooyyeffannoo qabullee nutti himaa isiniin jennaa. Learn smart, shine bright. Thank you. Galatoomaa.